Maashaallah baazarii qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Baazarii warroonni meeshaalee baazarii kanaan dura nagaafataa turtanii kanaan dura deemee ture amma illee deebi'ee jira jechuudha. Maashaallaadha. Namoonni barbaadan jechuun ni dandeettan isin jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna. Isin biraa jiraatucha har'allee baazarii qabadhee isin dhufee jira. Akkasuma jaalattan abdii guddaa isin irraa qaba. Akkuma isin argartan kana dinsiin kun akkaataa lamatti bilcheessa jechuudha. Kan inni harkaa qabu sun sooketti isaati garaa keessatti wantuma barbaadan sambusaa ta'uu hookisii ta'uu waan barbaadan xabbasuu dandeettanii kinooti gamanni isaa kinoo kana jechuudha. Akkasuma immoo jala bishaan ayxanii gubbaa isaatitti infaaloti isaatiin jechuudha. So wanta tokkochi hin tuqamin infaaloti isaatiin illee hin bilcheessa jechuudha. Infaaloti isaatiin bilcheessa jechuudha. Namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Hedduu bareedaa akka ta'e jechuudha. Akkuma isin argartan kana piizaallee isin hojjeta jechuudha. Saniin kana mul'isaa jiru saniin walitti hin dhufu garaagarummaa birriillee akkasuma garaagarummaa kwaalitiillee qaba jedha. Akkuma isin argartan kana. Isa biraa ammoo as biratti inni kun ka piizaa kun jalaaf gubbaatti illee ka bilcheessu jechaadha. Argitanii jalaaf gubbaan illee ka bilcheessu maashaallah baay'ee bareedaa akkasuma ammoo burcuqqoo aananii kana jechuudha. Siinii aananii kana kan tansharaataati jechuudha. Hin zoora akkuma isin argartan kana kararii isin barbaadanii jira jechuudha. Argitanii kararii isin feetanii jira jechuudha. Karariin isaa achi sunillee hin jira kunillee hin jira kararii hedduu jira isin ka barbaadan keessaa bitadhaa isin jedha akka qalbiin isin feetee fi isin jaalatte bitachuu ni dandeettan isin jira maashaallah meeshaa kwalitii fi meeshaa oriijinaalii jechaadha inni biraa immoo jabanaa tana jechuudha moqorqoraa yookaan makarajii kana istoofii irratti hin kaayamtee itti danfisamte jechuudha maashaallah baay'ee bareeddi namoonni barbaadan bitadhaa isin jedha as biratti illee makarajii adiin tunillee makarajiidha jechuudha akkasuma immoo burcuqqoo kun burcuqqoo jaha bombaa kana jechuudha argitanii burcuqqoon kun kophaa isaatti osoo hin taane jookii bombaa kanaa walirra gurguramaa jookiin bombaa kun jalli isaa xaawulaadha akkuma isin argartan kana meeshaalee baazarii meeshaa oriijinaaliidha akkasuma immoo burcuqqoon kunniin makka maayikaati akkasuma saaniin kunniin seettiidha jechuudha seettii jechaan firee sadii walirra gurgurama sadiin wal caala jechuudha akka saarbisidha kan inni ol fuudhe sun qabata isaati akkasuma makarajii kana maachii wal godha baay'ee walirraa bareeda namoonni barbaadan bitadhaa isin jira akkaataa isin barbaadan jira saayiziin isaa roga afree jira akkasuma geengoo kana jira kinooti saayizii baay'eedhaan jira jechuudha warroonni barbaadan meeshaa kanneen qofa irraa surushuut godha keessan dubbisaa isin jira osoo baazariin hin ka'in isiniif bita jechuudha warroonni tanaan dura baazarii jalqaba dhufeessan keessatti warroonni isin bitaa ture hin jirtan jookiin kunneen illee hin jira inni illee burcuqqoo wayinii yookaan burcuqqoo kennettoo qaba jechuudha akkuma isin argartan kana jookiin bombaa gurguddaan kunneen illee kararii qabuun hin jira meeshaaleen garasii baay'een hin mul'atu sababni isaa wanta maabiraatiin gubbaatti gadhiifaa jiruuf jechuudha maashinoota juusii isin barbaadan hin jira jechuudha akkasuma maashinoota shunkurtii irraa akkuma isin argartan kana jechuudha keessattuu maashina shunkurtii amma inni gaddeebise kun sadarkaa sadii qaba jechaadha tokkoffaadhaan warroonni isin bite baay'eetu jira jechuudha maashina shunkurtii maashina juusii booyilarii oriijinaalii kanneen meeshaalee hedduu kanaan dura isin bitaa ture akkasuma feermusii warqaammaa kanneen irraallee kan inni nama mul'isaa jiru kun kan hixaanaati jechuudha. Yeroo baay'ee biyya OA jiraatanii fakkeenyaaf amma yeroo boona shashamanii baay'ee OET as keessatti bishaan naqanii akkasuma immoo shittoo barbaadan yoo irra buusan jalaan gubbaan hin aara akkasuma cinaa tokkoon ammoo qilleensa qorraa isinii kenna jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya alaa jirtan hin beektanii mana OA keessatti kan galchan san maqaa isaa hin beeku afaan arabiffaatiin walumaa galatti bootaa OA'tti qilleensa qorraa kan harkisu jechaadha isallee hin harkisa jechuudha maashaallah waa baay'eedhaaf fayyada waa tokkoof osoo hin taane waa lamaaf fayyada jechuudha namoonni barbaadan sadaffaa akka maabiraatiitti fallee jechuudha argitanii waa sadii fayyada jechuudha innummaan tokkochi kun namoonni barbaadan bitadhaa isin jedha kinoo isinitti mul'isaa jira akkasuma eeleen kun kan piizaa dura isin jedhe sun gubbaa fi jalaallee kabilcheessa hidhee isinitti mul'isan jechuudha distii kanneen jechuudha distii hafuuraa haga isin barbaadan liitirii 7 liitirii 9 liitirii 11 liitirii haga isin barbaadan jira jechuudha bitadhaa isin jedha kaawyaa maali meeshaalee hundumaayyuu jechuudha fakkeenyaaf yoo maqaa isinidha meeshaa baay'eedha
keessa na osoo hin hafuun mala waan ta'eef saba saniif viidiyoon akkana isin mul'isaa jira jechuudha. Isin wanta barbaadan wanta as keessa qalbiin isin ilaalte iskiriinshot gootan yoo na ergitan gamanumaan isinii bita isin jedha. Meeshaalee babbareedaa fi meeshaalee oriijinaalii meeshaalee kwaaliitiidha jechuudha. Argitan distiin guutuun isaa distii siraamikiidha jechuudha. Namoonni barbaadan bitadhaa isin jedha. Meeshaaleen oriijinaaliin yeroo baay'ee ka argamu baazaariitti jechuudha. Yaa'u kaa hin beekna gatiin isaa yoo waddadeellee meeshaan ammoo meeshaa kwaaliitii fi meeshaa oriijinaaliidha jechuudha. Istoofii tachiidhaan jechuudha. Istoofii isin barbaadaniini maashinni juusii kun jechuudha kan laxxaaci isaatii fi maqi isaa bakka bakkatti baasu jechuudha. Argitanii ka jookii gurguddaan lama qaba. Ammas biratti ka duratti ka hixaanaa san isin mul'isaa jira. Argitanii akkanatti jechuudha. Qilleensi isaa ka harkisu sun kinoo asiin jechuudha. Bishaan illee itti naqee inni kun ka hojjetu maabiraatii daayirektiidhaan hojjeta jechuudha. As biratti oovinii jechuudha. Oovinii kanneen kan istoofii qabutu jira. Ka istoofii hin qabne jira. Waa baay'ee jira jechuudha. Maashina juusii dura isin mul'isisan jechuudha. Maashina gurguddaa jookiin lama qaba ka irratti galu saniin alatti jechuudha. Tabbunaallee of biraa qaba waa hedduu of biraa qaba jechuudha. Akkuma isin argartan kana ooviniin kunniin ka istoofiitu jira ka istoofii hin qabne jira jechuudha. Namoonni barbaadan bitadhaa isin jira akkuma isin mul'isaa jiru kana jechuudha. Kinootii asitti bishaan itti buusee jira jechuudha. Inni shittoo itti hin goone bishaanuma itti buusee haala kanaan jechuudha kan inni aaraa jiru. Gubbaa isaa kanaan ammoo ibiddillee akka waan maabiraatii ho'i jechuudha. Mana hoo algaa biitii kaa'attanii ifa akkas sirriitti ifussanii miti jiddu galeessi yeroo hirribaa namatti tolu wayiin jiru waan akkasiisan ifa jechuudha. Bakka akkas manni hin dukkanoofne ifiinsa waa mul'isu san osoo hin taane bakka ifiinsa yeroo rafanii ho'i waan akkasiisanii namoonni barbaadan bitadhaa isin jira. Ooviniin kana wanti isin beekuu qabdan ooviniin darajaa baay'ee qaba jechuudha. Kan qilleensa alatti akka wanni godhuu fi noormaali lumuxiillee ni jira jechuudha. Isin ka barbaadan bitadhaa isin jira. Baatiraa qaba kinooti. Baatiraan isaa lama jechuudha. Akkasuma guutuma isaa isin mul'isanii kana jedhee waan isinitti hanga danda'een isinitti meechuudha. Guutuutti yoo addaan baasee isin himuu baadhillee na offolchaa isin jecha warri barbaadan keessan na dubbisuu hin dandeettan isin jira. Baatiraa tokko geengoo qaba tokko ammoo ka achi eeratu qaba jechuudha. Akkasuma divaayidariin akkaataa isin barbaadanii fi akkaataa fedha keessanitti jira jechuudha. Namni kamuu namni televiziyoonii haa ta'uu wajjinpaasii haa ta'uu akkasuma rakabooti haa ta'uu waanuma kamiifuu jechuudha. Divaayidariin dirqama namni divaayidariin hin qabne hin jiru jechuudha. Akkasuma ammoo maashina lixii bukeessuu illee hin jira jechuudha. Maashina shunkurtii maashina lixii bukeessuu kana namoonni barbaadan bitadhaa isin jedha. Wanti isin beekuu qabdan baazarii keessatti hiqaan haga darajaa 4 fi darajaa 3tu jira jechuudha. Meeshaan kamiyyuu darajaa qaba. Aynata tokko bishaan qabatanii hin deemanii aynata 3 4 akkas qabatanii deeman jechuudha. Warroonni barbaadan bitadhaa isin jedha. Akkuma isin argartan kana ooviniin as bira baay'eetu jira. Oovinii hundumaayyuu tokko tokkoon isinitti mul'isaa jira jechuudha. Akkuma gatii keessaniitiin jechuudha ka isin madaalu bittan jechuudha. Saayiziin isaa xiqqaa jira, guddaa jira, jiddu galeessa jira. Saayiziin isaa saayizii isin barbaadan jira jechuudha. Isin ammoo gatiin keessan isin madaaluu fi ka ofii feetaan bitatan jechuudha. Ka fedha keessanii bitatan jechuudha. Kunillee akkuma isin argitan kana baatiraa keekii of biraa qaba jechuudha. Argitanii baatiraa keekii of biraa qaba jechuudha. Akkasuma boqottoo caasaan keessaa baasanillee qaba jechuudha. Meeshaaleen keenyarraa kana fakkaata. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Kan isin mul'ise kana qofa haa ta'u malee meeshaalee baay'ee jira. Gara asirratti argartan magaraajaa jira, koonfartee jira, minxaafii gurguddaa jira, minxaafii kaareetu jira, waa baay'ee jira jechuudha. Inshaallah kanallee isiniif waraaba jechuudha. Haga danda'een marsaa ta'anu isiniif waraaba jechuudha. Paartii lamaffaa isallee gad isiniif dhiisa jechuudha. Magaraajaa akkasuma minxaafii wantoota isin barbaadan guutuu jechuudha. Isiniif gadhiisa jechuudha. Isin ammoo viidiyoon kiyya akkana lallamuuf nama hunda akka gahee namni hundu akka irraa fayyadamu jechuudha. Sheer godhaa waliif isin jedha. Warroonni haarawwataa ta'an saabskiraayib godhaatii viidiyoo kiyya kan seenaa isin jedha. Namni hundu sheer godhaa waliif isin jedha. Isin fayyada waan ta'eef maashinni shunkurtii bunaa kun jechuudha. Abbaan giraama ka isin barbaadan hin jiru jechuudha. Haga giraama isin feetan hin jiru jechuudha. Akkasuma global saanii feermuuzii saanii hedduutu jira jechuudha. Isin ka barbaadan keessaa bitadhaa isin jedha. Warroonni ofii keessanii hin bitanillee hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka isin wajjin qoodaman taasisaa. Isin jaaladhaa isin kabajaa turtii gaarii.